بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه كبجمتوتا دعوتوتا كينيا أكما بيكمو قرار يروج الرسانا دعونا أنا ندي جيبه مقالة ديمتو ديما جرا سنين جنة توري سجنتان كينيا قويا هرا جلقبني إسادا مجلسا mana maree dhimmoota islaamummaa godina Jimmaa aanaa nadhii gibee magaalaa Diimtuu keessatti argamu waggaa darbe deemnee daawwannee turre jalqabarra jira gaafa sana jechuudha reef lafarraa ol ka'aa jira har'a immoo eessarraa akka gahe dhaqnee ilaaluudhaaf dhufnee bakka sanatti dhihaannee konkolaataa keenyarraa buunee jirra amma walumaan keessummoota waliin dhufnee fi uummataa simannaadhaaf gadi ba'e wajjin wal qabachuudhaan gara ijaarsa majlisichaatii fi gara hooggantoota majlisichaa deemnee ijaarsi majlisichaa mana maree dhimmoota islaamummaa sanaa akkamirra akka jiru waliin deemnee kan ilaallu ta'a. Kabajamtoota daawwattoota keenya gaa waggaa darbe kanaamti sheekh akka kana waggaa darbe bakka kana dhufnee turre gaafa nu bakka kana dhufnu waa wayii lafa kana irratti hojjetamaa jira gabaasnee turre maalirraa akka jiru godina Jimmaa aanaa nadhii gibee magaalaa Diimtuu keessatti ijaarsi mana maree dhimmoota islaamummaa aanaa nadhii gibee magaalaa Diimtuu keessatti argamu ijaarsi isaa lafa ka'ee akka jalqabaatti ilaallee turre nuti jechuudha. Aanaa biraatiif iyyuu fakkeenya ta'uu danda'a wanni kun waan jedhu kaasnee jirra. Har'a garuu ziyaaraa marsaa lammaffaadhaaf dhufnee iddoo kana jirra. Ziyaaraan keenya guyyaa irraa eegallu manni maree dhimmoota islaamummaa magaalaa aanaa nadhii gibee magaalaa Diimtuu kuni bara deengeddaa akkamirra jira ture gaafa nu dhufnu har'a immoo akkamirra jira eessa geessaniittu akkamitti as geessanii walakkaa kana keessattis immoo maaltu isin mudatee jira akkamitti jirtanii kan jedhu hoogganaa mana maree dhimmoota islaamummaa aanaa nadhii gibee Sheekh Mukhtar miti maqaan naam meema kuma keessan nutti maayyuu Mukhtar Muhammad Nur Mustafa jira Sheekh Mukhtar Muhammad Nur naam nagumaasin jirtu akkam jirtan alhamdulillah hayyakumullah barakallahu fiikum hayyakumullah akkuma nama sinii kaasee waggaa darbe kana dhufnee ilaallee raddoo kana yoon guyyaa isaallee yaadachuu baadhee amaamuma ramadaanaa natti fakkaata akkam ture gaafa sana har'as immoo akkamirra jira maaltu immoo isin quunnameera walakkaa kana keessatti waan jedhu. akkuma beekamu maasha Allah amma edda jalqabne akkuma isaanii jedhanii miidiyaan kunis naannoo kana ziyaaraa dhufeera edda jalqabne naannoo ji'a 15 fa'i ta'a waggaa kana akkuma beekamu suuraan isaa sammumaa mul'ataa jira argamaa jira miidiyaa irratti lafa keessaa reebba haara yeroo sana jechaadha yeroo sana reeb lafa keessaa baasaa jirra achumaan hojii kana hin dhaabne nuti amma giidoo keenyaatiin ittuma fufne gidduudhaan egaa waaqi tokko sunuma jiraata sunima inni rakkoon maallaqaas utuma jiraatu ko'umna adda addaatu utuma jiraatu utuma addaan ciccitu jechuudha naannoo ji'a 15 geenya irraa dhagalata rabbii akkasin argitan kana sadarkaa kanarra ga'ee jira jechuun barbaada. Ga'een keessan maanni asitti? Walitti qabaa mana maree dhimmoota islaamummaa aanaa nadhii gibeeti. Ayyee har'a gaa dhuftanii kanarra geessaniittu maal baaftaniittu amma fakkeenyaaf seenneen ilaalu garuu eessa geessaniittu maal hojjettaniittu maaltu hafa? Wanti nu hojjenne uma suuraan isaa mul'atu kana waajjira kun qorqorroorra buufneerra akkuma nama marii dhaabee yookaan mana girgiddaa ijaaree ammallee hin dhoobne lassanne qorqorroorra buufatu jechuudha qorqorroorra buufneerra biiroo immoo akkuma nama argitan kana fooqii tokkoon kunoo kaafnee jirra tokkorra jira haala kanaatiin ijaarsi isaa hin xumuramne baay'ee nu hafa walakkaa kana keessatti irra dhaabbattanii hin deegtan jechuudha hin dhaabbanne gaa'ee hin dhaabbanne hojiin kanuma ta'e hojiin kanuma taasifanneetu iyyuu waan takkaa hin jirre arganne kanaafuu yerootti kanatti fayyadamne qilleensa isa booddee sigaa waan dhufu robbumatu beekaa isii kanatti immoo edda fayyadamne uzriin keessummeessuun enne uzrii danuutu nu mudachuu barbaade uzriin maallaqaa namnis walitti dhufuu dadhabuun farankaan dhabamuun kanaafuu gaa uzriidhaan rakkinaa yoo ka'anii minxaafii afanii fi nuuruu jedhanii nama biraan kaatu uzrii kan biraa achuma buufatti taraakuma ta'aa deemti walatu lamaa deemti enne akkuma kanatti gaa utuma wanti nu sakaalu danuunsaa yookaan baay'een isaa jiru jechuudha keessa dabarfanneetuma sadarkaa wareegama baay'ee of keessaa qaba gaanni kun jechuudha sa'aatii keenyas wareegne tadhiyaa goone jechaadha lubbuu malee wanta hafe hin jiru lubbuu wareeguu malee wanta hafe hin jiru sa'aatii wareegne jechaadha beekumsa keenyaan ogummaa keenyaan humna keenyaan giidoo rabbiitiin jechuudha sababa
ni kan keenya jechaadha sadarkaa kana geenye. Dhuftanii iddoo kana geessaniitu. Na'am. Yeroo kana hojjettan usini magaalaa Diimtuu qofati ijaaraa jira moo iddoo kana akka ofii Diimtuutti ijaaraa jira moo maalan beekan? Magaalaa Diimtuun jedhamu akkoo jedhamu aanaan Dhigibeeti ijaaraara. Aanaan Dhigibee gaafa jennu magaalaa lamaaf baadiyyaa hedduu qabdi. Naannoo ganda 25 jechaadha. Magaalaa lamaaf gandoota hedduu qabdi. Hirmaachifnee jechuudha. Hirmaachifnee amma jedhe jechaadha. Amma jedhee maallaqa isaa naggaadees hirmaachifnee hojjetaa mootummaas kan isin ajaa'ibu hojjetaa mootummaa illee jechaadha. Mindaa jiraarraa kutanii baay'ee jechuudha. Keessatti edda riiformiin haaromsii dhufeen gandoota hedduu fakkeenyaaf mootummaan aanaarraa jechaadha nama torba gadi buusee isin ajaa'ibu nama torba gadi buusee manaajirri immoo duruma jira xiqqaatu gandi tokko qumxaa 8 nu gargaaruu qaba simmintoo kumtaala 4 jenneeti kan karoorfanneetti kaane akkuma sanatti gaafa jirri leenjii aanaa irratti walitti qabamanullee jechaadha bulchaa aanaa kadhannee waraqaa tirannee nu gargaaraan gandoota hedduun nu gargaaranii hojjetaan mootummaas keessaa qabachuu barbaadeetan jechaadha hojjetaan mootummaa sektoroonni adda addaa jechaadha dhuunfaadhaanis waliinis jechaadha kana keessaa walumaa galatti aanaan Dhiigibee keessaa qabaa jechuun hin danda'amu. Aanaan Dhiigibee guutuun keessaa qabaa masjiidawwan hundinuu keessaa qabaa aanaan hundinuu gandi hundinuyyuu keessaa qabaa masjiidni hundinuyyuu keessaa qabaa garuu warra biyya keessaa malee warri Finfinnee keessaa hin qabu warri biyya alaas keessaa hin qabu miti. Laala aanaan Dhiigibee jenna warra Finfinnee jiruunis nuti aanaan Dhiigibee jenna fakkeenyaaf uummanni edda Finfinnee galanii aanaa kana keessaa naannoo waggaa 40 lakkoofsisaaran faatu jiru laa nuti maal jenna idda dhalataa aanaan Dhiigibee jenna idda dhalataa aanaan Dhiigibee waan ta'aniif umriidhaan hin jira taanaan hirmaachuu qaba jenne nuti inni biyya alaa silaa tarii biyya alaatti silaa nafamu hin galaman ni beekamaadha asuma jiru jedhamaa jirri Ameerikaa warri jirus gargaaraniiru Saa'udii warri jiranu gargaaraniiru Noorwee irra warri jiranu Masri irra warri jiranu ijoolleen garee ijaaranii jechaadha inumaayyuu kan isin dhibu waasaappii garee ijaarsa mana maree dhimmoota islaamummaa aanaan Dhiigibee jedhanii ijaaran jechuudha warri Finfinnee jiranus jechaadha warri illee dhufanii ijaaran argin maallaqi jiraadhaa dhufee argee jira jechuudha barbaadeetanii nadhiidhuma gibeeti jenna jiraanis jechuu barbaadeetanii warra Finfinnee jiraatunis jechaadha. Hundumaafuyyuu qabbanaa jechaadha inni hun. Inuma aanaan Dhiigibee irra darbee ijoolleen Arsii gargaaranii qooda keessaa qaban jechuun barbaada dhugaadhumatti jechuudha ijoolleen Arsii godina Jimmaa immoo beekamaadha Dedoon gargaaranii jiranii warri jechaadha biyya alaa jiranu Limmuun gargaaranii jiranii godina immoo Jimmaa mara Harargeenis gargaaranii jiranii keessatti ijoollee warra biyya alaa jiranu jechuudha uummanni musliima baay'een itti hirmaateera abbummaadhaan garuu kan qabatee jiru aanaan Dhiigibee jechuu hin dandeenya abbummaadhaan. Galatooma egaa hawaasni as nu wajjiniin argamee jiru baay'eedha. Keessummaanis warri Finfinnee irraa kaanii dhufanis hirmaannaa guddaa warri waan kana keessaa qabanus hedduun nu keessa jiranii akka waldaattis waldaanii Sheekh Abdul Karim maal jedhama waldaan maqaansaa? Waldaan Dhiigibee barumsaa misooma islaamummaa. Waldaa aanaan Dhiigibee barumsaa fi misooma islaamummaa gargaarsa hedduu yookaanis immoo wanni hedduu as keessaa qabanii waan ta'eef namni nu silaa dubbisuu qabnu baay'eetu jira as keessa. Sheekh Abdul Karim qobboo as jiranii dhiifama maqaa abbaa isaanii waan hin beekneedhaa fi imaamonni garaagaraa jiranii Sheekh Ahmad Hassan as jiranii sheekotiin baay'eetu as jiranii isaanis as jiranii Sheekh Kadiris as jiranii Sheekh Taajuunis as jiranii hedduun nama as jira jechaadha namni silaa dubbifamuu qabu as jira osoo lafti nutti hin dhihin seennee waan ilaaluu qabnu kana haa ilaallu dhiifamu nu godhaa jechuu barbaadeeti. Jazaakumullahu khairan. Inni kuni iddeen jirru kun galma walgayiiti kun galma walgayii ulamtoonni muslimaadha imaamonni gaafa maree dhimma maree islaamummaa aanaa keenyaatti barbaachise asitti wal gahuu jechuudha amma yoona bootaa teenyee dhimma diinii kan keenyaa wajjiniin mari'annu hin qabnu edda immoo mootummaan haaromsaa dhufee mana mareetii beekamtii kennee masjida teenya ture jechaadha masjida baadiyyaa keessa hin teenyaa masjida magaalaa keessa hin teenyaa kadhannee bootaa kana fudhannee bootaan kun kaaree meetira hedduudha akka kaaree kanaan beeknee lakkaa'uu yoo baanne naannoo meetira 40tti dhiyaata akka waliigalaatti bakkee isaatii wajjiniin ishii kana
addiraashii yookaan walgahii bootaa walgahii nuuf taatu jennee isa kana ijaarrannee akkuma amma argamtu kana qorqorroorra buufannee marsaa tokkoo fi yaa'ii waliigalaa keessa teenyee turre jechuudha. Yaa'ii waliigalaa kan waggaa. Yaa'ii waliigalaa kan waggaa keessa teenyee turre naannoo nama 2,000 olillee keessummeessa jechuudha. Addiraashiin kun jechaadha. Kanaaf inni kun addiraashii yookaan galma walgahii jechuu barbaadeetanii. Kuni galmi walgahii akka waan gara xumuraarra jiruuti. Xumuraarra jira akkuma isin amma argitan kana eelassanuu kana kornisii kana malee xumuramuudhaaf deemaa jira maashaa Allah. Biiroo ta'a, biiroo dura bu'aa ta'a, kan manaa jiraa ta'uu danda'a, biiroo adda addaa ta'uu danda'a. Bootaa keessummaan itti haara galfatus qabaachuu danda'a. Qoqqoonnee jechuudha yoo rabbiidhe madda galiitiifis kan ta'u jennee yaadna yoo rabbiidhe jechuudha. Madda galiitiif hin taa'e yaadna. Madda galii sararaan ta'a. Madda galii fakkeenyaaf jalaanis taa'isuu dandeenya yoo gubbaa kana biiroo taasifne jalammoo jechuudha madda galii taa'isuu dandeenya. Faarmaasii keessatti banuun hin danda'ama. Akkuma kana baankii muslimaa akkuma kana hijiraa baankiidhaanis itti dhiyaadhaa jechuurra jirra amma nuti jechuudha. Kottaati ulaagaalee kennaa jennee bolokeetti naquudhaaf amma jechuudha nuti. Qophiirra jirra yoo rabbiidhe aanaa kan keenya keessaa hijiraan baankiin illee hin jiru, zamzamis hin jiru, walumaa galatti baankii muslimaa kan dhalarraa bilisaa wanni jedhamu hin jiru aanaa keenya keessatti. Isaafis amma nuti yoo rabbiidhe bootaa qopheessaa irraa jechuu barbaanneeti. Waamicha dhiyeessina kanumatti carraa kanatti fayyadamee waamicha dhiyeessuun barbaadan. Inumaayyuu maa dhufa ijaaranii fixanii kireeffatan iyyuu. Ayeeyyee hin danda'ama ijaaranii fixanii kireessanuu yoo barbaanne sun xumurraa fi hijiraa baankii, zamzam baankii, baankiin walumaa galatti baankii muslimaatiin kottaa wajjiniin investigoonaa biyya kan keenya wajjiniin guddifnaa jechuun barbaada jechuudha. Muuxannoo iddoo biraatiif hin taane yaada biyya kan keenya yoo rabbiidhe muuxannoo iddoo biraatiif hin taana kun madda galiis baay'ee ta'a akkasitti haala kanarra jira yoo rabbiidhe qorqorroo buusuudhaaf amma yeroo gabaabaa keessa inshallah yoo rabbiidhe sagantaan keenya boris hin jira. Asii olitti kana itti fufa. Yoo barbaanne isin fufna isa gaa birriina murteessu inneeti birriitu murteessa. Birrii yoo murteesse birriitti kennina murteessaa jechaadha. Akkuma kana fakkaata. Birrii irratti nama murteessa malee birrii namatti murteessaa jiru. TV Hamilton warri ilaaltan magaalaan diimtuudha. Waggaa kana duratti zamana duraaniidha. Magaalaa xiqqaa magaalaa bakkuma tokko hin qabne turte. Yeroo har'aa alhamdulillah jijjiiramni jiru kan baay'ee nama gammachiisu. Hirmaannaan hawaasa keenyaa tokkummaan sheekan keenyaatii fi hirmaannaan hawaasa keenyaa baay'ee kan nama gammachiisuuf kan namatti tolu ta'ee argama. Jijjiirama guddaa yeroo fursaa guddaatti argannee fi kana dura sadarkaa kanatti walitti qabamnee waa tokko simatamuu miti waggaa dheeraadhaaf bara 2000 hamma 2003 hamma bara 2003 dura muhaadaraa tokko bakka kanatti geggeessuuf yeroo baay'ee waajjira olaanaa naannoo kanatti hojjetu mootummaa darbee sana keessatti yeroo meeqa gaafannee eeyyama argachuu dadhabnee yeroo dheeraa baadiyyaa fa'aa keessa deemnee dhokannaadhaan muhaadaraa geggeessaa turre. Har'a immoo jijjiiramni jiru sadarkaa TVdhaan wajjiniin sadarkaa uummata gurguddaa hawaasa naannoo biraarraa ka'ee dhufuu fi naannootiin wal geenyee biiroo majlisaa kana dura magaalaan diimtuu waan isin dhibu bara 1993 duratti masjidan qabdu turte. Iddoo masjidni asi ollaa kana gama kana keessa jiru masjidni sheeka keenya Sheekh Khadir hadiigamu masjida wahabiyyaati jedhamee irratti murteeffamaa ture. Paartiin yeroo dargiidhaa taa'anii masjidni gama wahabiyyaa gama sana hadiigamu jedhamutti rabbi masjida ijaarsisee har'a masjidni fooqiidhaan ijaaramee sadarkaa biraarra jira. Lammaffaa biiroo gumii islaamaa aanaa Nadhii Gibeetu asirratti argame jechuudha. Fooqiidhaan asirratti argame masjidni fooqiidhaan ijaaramaa jira. Fadlullahi yu'tiihi man yashaa. Kanarratti galata guddaa rabbii keenyaaf ni qabna. Rabbii carraa kanatti nu geessisee sadarkaa arra nuti biiroo argannee kaane sadarkaa immoo fooqiidhaan ijaarannu dur manuma citaa wayituun qabu fooqee miti jechuudha. Mana citaa qabaachuu miti. Mana citaa qabaachuu otoo hin taane gadhiifama haasaa keessan galee mana citaa qabaachuun bareeda. Wal bira dhaquutuma wanjala ture miti ma? Wanjala ture. Waluma bira dhaquutu wanjala. Amma immoo bira dabarfatee ijaarame jechuudha. Galatooma. Garuu jijjiirama guddaatu biyya kana keessatti mul'ata. Maaltu nu barbaachisaa?
ummata kana maaltu barbaachisa tokkummaatu nu barbaachisa fursaa qabnu carraa qabnu kanatti mootummaa yeroo kanaatii wajjiniin walii galtee uumuudhaan amantaa keenyaanis tokkummaa jabeessuudhaan ulamaa keenya jala deemuudhaan beektota keenya wal hidhannee tokkummaa harka walitti naqannee waan kana fakkaatu bu'aa tokkummaan qabu bu'aa obbolummaan qabu bu'aa manguddootaan buluu fi hangafaa fi ulamaa biyyaatiin buluun qabu kanuma irratti ilaallannu jechuudha arras nu fayyada tokkummaan boris nu fayyada galatoomaa shemiftaa kanan isiniin jedha barakallahu fiikum egaa ijaarsi mana maree dhimmoota islaamummaa aanaa nadhii gibee keessa jiru magaalaa Diimtuu keessatti argamu kuni gosa ajaa'ibaa haala miidhagaa fi bareedaa ta'een deemaa jira amma iddoon nuti argamnu kuni irra keessa fooqii isaa keessa jirra Sheekh Mukhtaar yaada jiru kaasaniiru akka itti turan kaasaniiru akka inni itti deemaa dhufe iddoo kana ga'e illee kaasaniiru akkasuma Sheekh Miftaan illee duris maalirraa akka turanii arrammoo iddoo jiranu kana kaasanii ni'maa rabbiitii galateeffachuu qabna waan jedhanu kaasanii jiru Sheekh Abdul Kariimi gama isaaniitiin bakka irra gahame kanas akkamitti ilaalusi yaada maalii qabusi waan jedhu isaanirraa immoo yaada gabaabaa irraa fudhanna. Salaamu alaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا درسو نعم ربنا كسمتي رانا من وجيجر كنا أشكر الله تعالى على هذه النعمة الجزيلة. نعمة قدو كنا رتربي نقلتهم فدا قسمو أكسمتي ورا تكما أمني warri aanaa nadhii gibee tokkummaan argamuudhaan dura manni marii muslimaa ijaaramuun danda'amee jiraan jedhaan ani mana marii muslimaa dura kan ijaaramee jiru tokkummaadhaan jedha tokkummaan ijaaramuudhaan manni maree muslimaa ijaaramee dhufee amma fooqii gahee masjidni illee fooqii ta'uun tokkummaan gaarii ta'e argamuudhaan kan duraan namni addaa wal baasee garaagarummaan addaa kan jiru amma tokkummaa gaarii hubatee wal hubatee addaa wal qooduu dhabee bifaan qoonqaadhaan biyyaan gosaan wal qooduu dhabuudhaan tokkummaa rabbiin tokko ta'a jedhu sana jalatti hiriiruudhaan akkasumatti tokkummaa sanaan as gaheetu ni'maa isaa amma galatoonfachuu jira amma jammaree jira miilla tokkoon dhaabbatee jira ganaa miilla lachuunu dhaabbachuudhaaf deema jechuudhaan abdii qaba yoo rabbiin jedhe inshaallah kanaaf ani kannatti mul'atee jiru as gahuun kun tokkummaan gaariin jiraatu wal faana hiriiru wal dhagahu duraan akkasumatti waliin dhageenye waliin owwaanne walii owwaatee ulamaan isaa daa'iin isaa imaamowwan ammoo kaabinoonni warri akkasumatti hojjettoonni mootummaa hundi wal faana hiriiranii wal dhagayuudhaan as kan ga'u ta'ee jira kana keessaa namni qooda hin qabne hin jiru hojjettoowwan mootummaa gizee hundanuu wajjin waan jiranuuf tokkummaa gaarii qabaatuudhaan wal dhagahu walii owwaatu wajjin kan bakka kana geenyu taane jirra poolisoota keenyarraa illee jammaree warra bulchiisa bakka kanallee nuu kennanii jedhanii jararraa jammaree wal dhagahuudhaaf tokkummaan gaariin jiraatuudhaan as geenyee jirra ammas kanan dhaamsa koo dabarfadhu tokkummaan kun yoo jiraate kana bira dabarfannee waan guddaa geenya seenaa warra boodaatiif waan akkasumatti dabarsinu ni goona jechuun yaada isa kanarrattis nuti haaraa otuun ta'in seenaa dawlaa muslimtootaa keessa jiru seenaa durii haaromsuudha seenaa muslimtoonni nafsii ofii kennanii qabeenyaa ofii kennanii madrasaallee ijaaranii eega sahabaarraa ka'ee garana taabi'iyyootatti illee dhufe akkasumatti biyya hundatti bakka diinal islaamettiin bakka argatee gad dhaabbatu madrasaa gaggaarii ijaaraa dhufanii inni kunillee haaromsuma sana itti fufuutti jiran jedha ganaa kana malee
wanni goonu wanni rageenyu guddaadhan jedha kanaaf akkasumatti madrasaa gaariidhaan ganaa abdii guddaa qabnaa asumatti naaba wassalaamu alaikum warahmatullahi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسرتي شيخ خضر نبيرة ترجمو شيخ خضر باينيوتي قادر بوارد شيخ خضر باواري نجينا ترجماني شيخ خضر باواري جتشون نما سينا جبا كابو واي ساني تكرار قدا ينولو ربي ساني راها تقبلو قدا وانتنو تبربانو نمني ربي مرتي فرطة مقاباتشو ساتي كم برباتشو سوان تأفي واني سانا سندرتي دبرسان كان هوندا ربي ساني راها تقبلو لكن سنة قبني نمني كوني نما دين الإسلام كيست كرا دعوة رتي بابي دعوة رتي كرا توحيدا الرتي نما دعوة مني دا عربني الرامرمو دا جنان عرب سنة ديجيش إني نتيهم بفتشو دا جنان نما الكاني ساني دا إرّا شابدي لكن لبودان جراتني أما يو وانا توحيد نبيا كنا كيستي ديريري فجأة إلما ساني اللي أكاسمتي وانغور قدا هو جتني بلسني يو وانا غاني جنان أرغاني تغمدني جنانو دقيقة مراساف واني ساني تلقامي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ايين قمتشوي سكنا نيواني نمنا جريد بدون قبو كوني يرو كنا واملتو كنا ناني لالي هندو يواتكو ينسنو ربي نمبيكا أسرقا كبا جده متي اتون دبادونا حجيسنو جده تخنين سلا جمره حدا موي سبالا كان وقا قبابا كيسا وقا فرطمي وي انشالو هدو إذا كان أرجون هدو قمتشون همن أفوالله نتايسام وين قرآن ربي دبتمي وين ربي وين توكيشما ربي دبتمون بيا كان كيست دبتمي دايرة كان كقبامتي دبنانو مجمران من هاجي سنوجريتي قافتورا كنين جمره ين الحمد لله رب العالمين جاتشو ملوان قدون قبو إذن أمة إسلاما بكا بكا دفتني أمة سر جرو كنا غوشان غدار جرو كنا إلالتني اللي غلطة فتا ربي غلطة فتشون قبا هدو جرين يكو هندما كيسا ربي غلطة فتشون ملوان رجل قبون جدا ربي أمس وان قدان وغر سيسا جدين خجيلا قبا جدا كان چالا وان هدو مت وان تنغمد واني يو جنة ربي تيم بيخو غافن غلي ملي وان ادن لداتي وان كان چالا غمدو قبو سنجلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا قدا غلطة فنا شيخ خضر كينيا ربي سانها غلطة فتو نما سينا بايك أبو سينا قدا قباني إذا هم سمعت ترى جبابنا نوتي سنجالنا أحبكم الله هيه مني مريدي موت إسلام ما بيفكان عنده في دو كان جهيجرا ورا أسيتي هوجي كان هوجتيني قدا قال توما سانين جنة أكاسوما سيمو نموني نانو رجرتنو أنا أول رجرتنو أنا براكيس اللي جرتنو mana mare dhimmoota islaamummaa kana ijaarrachuun diinii ijaaruu amantii ofii ijaaruudha hundee ofii ijaaruu qabbana ijaarrachuudha bakka itti mari'atanu bakka keessa taa'anu bakka itti boqotanu bakka gartee kitaaba keessa kaa'atanu bakka meeshaa ofii keessa kaa'atanu bakka itti garteedha waan garagaraa keessatti geggeeffatanu ijaarrachuudha waan ta'eef isin hundinuuyyuu irraa muuxannoo argachuu dandeessu jedha warra aanaa nadhii gibeetiin immoo guddaa galatoomaa isaaniin jecha manni maree dhimmoota islaamummaa dhufee as gahee jira inshaallah dhibbaaf dhibbatti ijaaramee bahee jennaan kan eebba isaatiif immoo dhufnee wal arginu ta'aa isiniin jenna galatooma wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh